Ashamaa harka fuunee jirtu hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyyooroon ni taatan hundi keessanuu ashamaa jirra jirtu sabiskiraayib laayik sheer gochaa gara sagantaa keenyaatitti itti fufna sagantaan keenya har'aa maali jechuun keessan hin ooluu jechuudha. Sagantaan keenya har'aa dubartii dhugaa bifa qofaan osoo hin taane jechuudha. Bifa qofaan osoo hin taane humna ogummaa fi fayyaa ishee ibsamtuu jechuudha. Kan ogummaa isheetii fi fayyaa isiitti irratti ibsamtu. Gatii ishee beektu. Kabaja ofii beektu. Akkasumas jireenya ishii namoota biroo kakaastu irraa haasofnaa jechuudha. Ulaagaalee torban kana qabaachuu qabdaa jechuudha. Ulaagaalee torban kana yoo qabaatte ati nama cimtuudha, nama dhugaadhaa jechuudha. Kofa maal isin fakkaata tokkoffaan? Dura of kabaji. Dubartiin of kabaju jechuun waa hunda argatti. Jechuun dubartiin takka dursa irra caala maal godhuu qabdi? Of kabajuu qabdi. Dubartiin dhugaa ulaagaalee mataa ishee qabdi jechuudha. Mala ulaagaalee mataa ishee jaalala hin kadhattu. Jaalala kadhatuun kaa hin barbaachisu jechuudha. Of taatee deemuu qabdaa jechuudha. Fudhatama argachuuf gatii ishee gadi hin buustu abadan gonkumaa jechuudha. Gonkumaa jaalala jechuun fudhatama hin argadha jettee of gadi duraan dursa kabaja irraa jalqaba waan ta'eef jalqaba irratti ka ofii kennitu kabajaa jechuudha. Dubartiin dhugaadha. Laayif sabiskiraayib gochuu keessan hin dagatiin asiin jenna. Seera lammaffaarra geennee jirra. Isheen ijaartuudha. Hin cabdu. Okay. Waan kana diiguu dhiistee ol kaasuu jaalatti jechuudha. Dubartiin cimtuun dubartiin dhugaan dubbattu jechuudha. Isheen madda humnaati. Madda humnaati. Argamuu dursiti. Waan san irratti argamtee dursiteetiin gochaan agarsiisti jechuudha. Dubartiin dhugaadha jechuudha. Seera sadaffaa of tuulummaa malee gatii ishee beekti. Ofitti amanamummaa qabdi. Gatii akka qabdu itti dhagahamaa jechuudha. Dubartiin dhugaadha jechuudha. Hedduu tokko ofitti amanamummaa qabdi. Seera afuraffaarra jira. Seerri afuraffaa maalinni? Cimina madaalchifti. Dubartiin takka jechuudha. Cimina madaalchifti. Yeroo hundaayyuu jechuudha. Isheen ija jabduudha. Fi lallaaftuu qabdi jechuudha. Humna qabdi argitanii humna qabdi dubartiin takka jechuudha. Lallaaftuu ta'uu dandeessi garuu ciminni jabina keessa osoo hin taane jechuudha. Madaallii keessa jira. Madaallii keessa gooteetiniin ilaaltii jechuudha. Wantoota cimina isii madaallii keessa ka seensistu wanti hunduu madaallii keessa waan jiruuf wantoota kana gootii jechuudha. Like subscribe gochuu keessan hin dagatinaa ka maatii kenna. Yoo wanti nu isiniif dabarsinu isiniif hin taane taate koomentii jalatti nu beeksisa. Yoo isinii ta'e demoo like nu gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isinin jenna. Irra deebi'uun isa shanaffaa waliin laalla. Mijataa irraa filannoon isii guddinaa jechuudha. Mijataa irra guddina filatti. Dubartiin dhugaa jijjiirama gonkumaa hin dhiiftu. Gonkumaa jijjiirama hin dhiistu jechuudha. Wantoota tokko irratti jechuudha. Jijjiiramuuf tattaafatti jechuudha. Guddinni bareedina akka ta'e beekti. Maaliif jechuun namni tokko yoo guddatu akka bareedu yookaan bareeduma akka ta'e bareeduma wajjin madaalti jechuudha. Bareeduma san waliin deemti jechuudha. Qormaataaf sababbiin tokko sitti dhufuu danda'a garuu humna godhatti jechuudha. Dubartiin sun humna godhattee gaafa dhaabbatte wantoota kanneen ni raawwatti jechuudha. Laayikii fi sabiskiraayibii nu gochaan jirtan maali hoo laayik sabiskiraayibii nu godhaa. Laayikiin keessan nu fayyada waan ta'eef laayik nu godhaa. Sabiskiraayibii illee nu guddisaa. Nu guddisuun keessan baay'ee tokko nu barbaachisaa nuuf nu fayyadaa waan ta'eef jechuudha. Seera jahaffaarra geennee jirra. Seerri amanamummaa gadi fageenyaan jaalatti. Jaalala ishee gadi fageenyaan maatii yeroo gaarii ishee kennitu
yeroo gaarii ofii kennitu jechuudha. Kan amanamummaa fi kabaja qabu jechuudha. Kabajaa fi amanamummaadhaan jaalala dhugaa namaa kenniti jechuudha. Kabaja yeroo sii kenniti, yeroo gaarii sii kenniti, wanta ati dalagdu hunda keessattuyyuu jechuudha. Olaantummaa fi kabajaa fi amanamummaa namaaf kenniti jechuudha dubartiin. Sagantaa keenya torbaffaarra geenyee jirra ka. Dubartiin takka maal gooti ka jedhurraa jechuudha. Waan ifa ishee dukkaneessu irraa deebiti wanta dukkana isii dukkaneessu jechuudha. Wantoota duuba isii oofuu jechuudha. Dubartiin dhugaa namoota yookaan wantoota ishee dogongorsurraa jechuudha irraa deebiti. Hin maxxantu bakka gatii hin qabnetti hin turtuu jechuudha. Nageenya ishii ni dursiti, guddistee kenniti jechuudha. Bakka nageenya isii jechuudha. Nagahaadhaaf iddoo guddaa kenniti jechuudha. Dubartiin takka jechuudha bakka hin taane turuu hin jaalattu. Bakka argitanii bakka hin taanetti dubartiin dhugaadhaan deemtu yookaan dhugaa qabdu jechuudha. Bakka hin taane yookaan bakka isiif hin mijanne yoo ta'e, bakka isii balleessu yoo ta'e dafteetiin bakka sanii siquu barbaaddi malee nageenya isii booreessu yookaan immoo bakka nageenya isii tuquutti dhaabatu hin dandeettu jechuudha. Iddoo guddaa kennite nageenya isiitiif jechuudha. Iddoo guddaa jechuudha. Maaliif jechuudha? Uf jaalatti waan ta'eef. Iddoo tokko jechuudha bakka kabaja ofii kenniti, amanamummaa ofiif hin kenniti. Waa hundarrattu jechuudha cimtuudha, dalagattuudha jechuudha. Dalagaa nama gargaaruu irratti jechuudha. Wantoota kanneen irratti waan hojjettuuf jechuudha. Sammuu isii kanarratti waan itti amantuuf jechuudha. Wantoota kanneen torban isa torba isinii yaame kana hin dalagdi jechuudha. Ufumaa keessanii of madaaltanii of laaltanii waan kana keessa hin jiramoo hin jiru jettanii of laaluu ni dandeessanii jechuudha. Humna ishii ni eegdi, kaayyoodhaan jiraatti, dubartiin dhugaadha. Addunyaa akka ishee ifu taasisti jechuudha. Addunyaa kun harka isii waan jiruuf akka ibsitee jiraachuu dandeessu ni beekti jechuudha. Dubartiin dhugaa madda hin qabdu, gatii ishee ni beekti. Gatii ishee akka malee beekti jechuudha. Bakka gatii isii sirriitti beekti jechuudha. Saniifuu wantoota kanneen warroonni qabdan warroota carra qabeessa jechuudha. Nama sirriitti of jaalatu jechuudha. Namni of jaalatu wantoota kanneen hundaayyuu ni qabaa jechuudha. Saniifuu wantoota kanneen irratti itti fayyadamaa sirriidha. Nummoo wanta isinii beeksisnu yookaan immoo isinitti himnu kun yoo isinii ta'e like, subscribe, share gochuu keessan hin dagatina. Sagantaa itti aanu irratti jechuudha seerota 6 kana dubartiin hundi ka beekuu qabdu jechuudha. Hundi keessan ka beekuu qabdan wantoota 6 kana. Sagantaa itti aanu irratti sirriitti ibsa isinii kennina. Har'a ganuu isinii tuttuqnee isin bira darbinaa jechuudha. Tokkoffaa gonkumaa nama jaalattu hin kadhatinii. Gonkumaa hin kadhatin nama jaalattu jechuudha. Beekuu waan qabuuf kadhatu waan hin qabneef jechuudha. Dubartiin gonkumaa nama jaalattu hin kadhatin. Lammaffaa dhiira tokko yoo si dhiisee deeme jechuudha. Yoo si dhiisee deeme barbaada akka turtee gonkumaa hin kadhatin jechuudha. Hin kadhatin. Gonkumaa hin kadhatin. Naa deebi'i jettee inuma hin kadhatin jechuudha. Sadaffaa dhiira dubartii biraatiif si dhiisee deeme. Gonkumaa hin deebisin. Gonkumaa deebisuuf hin xaarinii jechuudha. Si fayyadu waan ta'eef jechuudha. Si dhiisee eega deeme si fayyadu waan ta'eef. Afraffaa gonkumaa nama nagaa siif hin kennine bira hin turin. Nama nagaa siif hin kennine bira inuma gonkumaan turin jechuudha. Shanaffaa kabaja dhabuu gonkumaa hin obsin. Kabaja dhabuuf hin obsin jechuudha. Nama kabaja siif hin kennine bira teettee obsa hin qabaatin jechuudha. Jahaffaa gonkumaa dhiiras irratti jechuudha. Dubartii biraa wajjin wal hin lolinii jechuudha. Wantoota 6 kanneen irratti dammoo ibsa sirriitti isinii kennina jechuudha. Sagantaa itti aanu irratti haga sagantaa keenyaatti itti dhufnu like, subscribe gochaa.
nu hordofaa.